Ashwa daawwattoota hordoftoota Reedii Adam Tube bakka nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jedha. Akkam nageenyi keessan badhaadhaa bakka jiraattanii egaan har'a ajandaa tokko qabannee walitti deebinaa jirra. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Namoonni haaraa YouTube keenyatti affeeramtan immootu subscribe gochuu sin raafatnaa like amma xumuraatti akka nu gootanis kabajaan isin gaafannaa. Egaan hordoftoota daawwattoota keenya har'a nama gantuu fi faradduu wayiitirraa hin dubbachuu barbaada. Ani kaayyoon dubbadhu hin beeytan amala kiyya hin beeytan jedheen abdadha. Maaliif yeroo hedduurratti ani rakkina ijoollee keenyatirraa hin dubbadha. Sirritti rakkina ijoollee keenyaa kan irra dabruu hin dandeenyerraa hin dubbadha. Kan bira taruu hin dandeenyerraa hin dubbadha. Har'allee isuma isaan irraa gadi fageenyaan dubbachuu barbaada. Wanni har'aa kun ifa akka addaati. Maaliif ani rakkoo dubartii irra ga'u ilaa abad biran dabru. Rakkoo osoo arguu dubartii irratti rakkinni jiraate taanan abadan biran dabru. Kun amala koota abbaan fedhe waan fedhe naan jedha malee. Maaliif dubartiin anaaf waan baay'ee waan taateef. Haadha kooti dubartiin anaaf harmee yookaan obboleettii akkasumas jaartis jaalalles. Dubartii jechuun kabajaa guddaa na biraa qabdana. Dhugaa rabbiititti ani eenyuma caalaa namni ani sirriitti kabajuu fi namni ani jaaladhu dubartiidha. Hiriyaan kiyyas dubartiidha. Abbaa barbaadden gaafadha. Dhiira nama tokko nama lama ol hiriyaa miti. Maaliif amala kooti. So har'aan rakkinni shamarrarra yoo ga'e ani kanaaf rakkina saniif gadi jedheen halkanii guyyaa dalagaa jechuudha. Amma akkuma taambenaalii kiyyaratti suuraa argitan kana suuraan amma argitan kun yeroo seentan gurbaan gadheen amma argaa jirtan kun gadheen akkatti morma isaarraa akkatti isiniif mare kun diimaa gadheedha. Dhiira gadhee beeytanii dhiira fokkattuu nama waan hin taane hojjettu sodaattu gantuu kanaa kanarraa dubbachuu barbaada. Innis nama guyyaa kaleessaa mucattii liivirratti boottesan ulfeessedha. Mucaan amma isin argitan kun mucaan isin taambenaalii kiyyarratti argitan kun mucattii kaleessaa san kan boochise isiisan. Agartanii ilmi namaa gocha hin taane walirratti godhee deemuu caalaa maaltu garaas nyaata. Barraanii waan na dhibu dubartiidha wal qunnamuu yookaan immoo hojii jiraachuun dhiirummaadha homaayyuu miti. Isa miti kasee aarsu. Walgatuunis homaayyuu miti waan oo beekamaadha. Garuu dallaala hattuu dallaala fedha isii malee nama taariba kararra dhufe mana hojii ergatee hojii itti taphatee beek dura itti taphatee ofiisiitti mana hojii ergee mana hojiitti mallaqa ofii deeffatee osoo namooma isiin eeginiif bar dirqamnu iyyuu garaagarummaa qaba. Namni tokko dirqeessi godhu hedheyyuu waan itti fayyadamtu wayii wanta akka balaan sirra hin geenye si godhu makkalaakayaa sii kenneettiniin balaa sirra hin gaami. Kun gadheen garuu fedha ofii guuttatu malee isiidhaaf tokko odoo hin yaadin mallaqa isiis nyaate taaribas fidee itti taphatee karaa Saharaa bar silaa xiyyaarumaanuu fidee tokko tokkorra Saharaa bahara keessa Yaman keessa barahallee bahara qofaa miti barahaa fi bahara dabarsee fidee kan itti taphaterra ammallee bar waan dhumatuu miti waan inni godhe waan dhumatuu miti karaa makiina irratti gatee uummata keenya biyya ormaa keessatti nama akka hin qabne osoo isii hin beektu nama tokko hin qabu jettee jirti dhageessaniirta. Namni isii hin qabdu jalaa shortaan qabe akka jettutti. So dhiira gadhee akkanaa tana jala buunee fattashneetiin keessa ol yaasnaa jechuudha gaalaan. Gadi buunee ijoollee Suudii irratti hojjechiisa jirra. Gadhee tana qabanii akka isaan gurra qunxuutanii shamarran keenya rakkootti hin naqne godhaa jira. Wadalli kuni mee inni zabana teekinooloojiin tole kana keessatti dubartii akkamitti akkana godha? Barani wanni na dinqe ani si gudeeduun nan dinqine garas na nyaanne waa tokko nan gaarramne. Namni dubartii akkana godhee akkamitti jarana kararratti nama gata. Dubartiin haadha isaati bar jazbaan kun waan beeku malee. Kabajaan dubartii malu kanaa miti bar. Wal loluun isinuma jira, wal dhiisuun isinuma jira, wal qunnamuun isinuma jira. Kuni adda garuu. Dubartii garaa akkatti dhiitessitee jirtu kararratti gatu yaaqii qaanyii miti sheemii miti kuni. Iyyaadama waan akkana iyyaadama dhiiroo. Barooduma keessa fuu baase yookaan waan wayiitu godhee yoo siin ba'u diddeegasii fi waan hundarraa fixee isii nagaa godhee iddoo wayii qabsiise waan ta'u garattis fe'ee mallaqumallee odoo itti kennu garattuu fe'ee mallaqa itti kenne waan isin ajaa'ibu namni qoonqoo malee akkamitti olee bula
biyya ormaa keessatti nama dalagatuu hin dandeenye oduu dalagatuu dandeette takka takka reesiin garaan isii dhiitayeera akkamitti dalagatti mee tanaa dhiira kan maqaa balleesse kunoo tafkii daaraa akka tanaati jechuudha. Namni dhiira akka dhiira hin jenne taasisu waan akkanaa gantuu kanaa tanaa jechuudha la nama qaanfachiisa dhiirummaan akkanaa kun rabbi maali rarraafatanii deemuun dhiirummaa nama gooti moo jara kenna rarraafattee deemoo taate bara abbaan fedhe rarraafatee deema. Dhiira jechuun tas sammuu ofiitti fayyadamteedha dhiirummaa ofii sammuu ofiitti fayyadamteedha. Gartee kamtu badii kamtu gaarii yoo akka tasaa badii dalayde san malaan sirreeffachuu jarana teknolojiin toree jira bari gaafuma isin ulfooftu erga arge maal keessaan baay'isiisu waakima deeme yoon feene ilmoosan ilmoon araamati ilmoo diqaalaa waan ta'eef haakima keessaan baay'isiisu marra koo qaba waan guddaan kaffalu sana booda isin irraa deemti yoo irraa deemuu didde jechuudha. Kun ammaa dhiiraa jira kenna ashi mallaqatti kennee gadi hin dhiisu isin mala haa malattu mee haa jennu iyyuu. Baay'ee na dhibe silaa kaayiroo kana jiraatte sin nyaadha ilma haadha namni waan akkanaa godhu silaa kaayiroo kana jiraatte takkaanan uusisa takkaanan nyaadha isuma sanuuyyuu dhiiruma dubartitti taphattu nan jibbisiifne yan dubartiin goota barboo qabsoo irrattis ta'e bakka feeta irrattuyyuu hanga feete yoo dogongortellee dogongora isiisan sirreeffachuu hin dandeessi. Cubbuu dubartitti godhuun immoo hunda caalaa si aarsa. Ammallee wanni nan dhaamoo jiraatte dallaalli akka isaa warri dubartiin taphattan yoo jiraattan warri mallaqaan taphattan yoo jiraattan jiraa keessan qallee isin nyaanna. Ila amma dura maaltu ture biyya kana keessatti biyya hin jiru kana keessatti dallaalli gaafa hojii nama geessu maal lama godha ture beeyta hojii hanga haga madaan bilbiltu mana kiyya hojii deemnee ta'enna jedha dirqama hojiidha waan ta'eef isiin hin shakkitu hin deemti gaafa mana geette si gudeedu malee hin deemtu jedha. Waan akkasii kanatti ture ijoolleen bilbilattee waan akkanaa kana himataa turan dallaaltota maqaa qabatu eegalle lachi booda maal goona ijoollee shamarran itti bilbilisiisu eegalle itti bilbilaatoo hojii nageesseedhaan yoo inni mana si deemnu si nuuba deemnanna hin dhaqan nama baay'ee akkas goone inni akkuma barate manatti sin eeganna duubuma qajeeluu eegalle gaafa inni olii seenu barrii duuban itti dhoofu. Lubbuun asitti rakkatti moo rakkan eenyu jedha afaan oromoo jalaa dubbanna nuyi bani jenna nama meeqa afariisa nyaachifne laal akka inni waa'ee dallaalaa deebi'een dara inni goone jechuudha akka inni dallaal walii achirraa sooshaal miidiyaa kanarratti walii labsine dallaalli takkatti nama tanagayaa malee tadharaa hin jirtu ta hojii nama geessitu malee ta mana nama geeffattu hin jirtu amma kaayiroo kana keessa dallaalli kaayiroo tana keessa jirtu hundisiitu qajeelan dalagaa taasiseessitu malee tawaan akkanaa dalaydu hin jirtu maaliif waan goone fi waan ta'ama beeyna waan akkanaa kanarratti hojjedha isin warri biyya biraa jirtan kuweetitti amma dura waan akkanaa ture lubbuu namaa fa'aa gurgurataa turan kuweetii kanatti fuudhanii baadiyyaatti si gurguran magaalarraa baadiyyaatti si gurguranii arabni baadiyyaa si fudhatee tara achi booda magaalaa waliin argitu hin galee itti garri deemtu hin jiru hin badee itti garri baddu hin jiru sahaaraadha lafti waan akkanaatu ture amma dura. Isaayyuu iyyinee taga tokko qabbaneessinee ture ammallee kan Suudi Arabiyaa kun dubartiin hin bahin baay'eetu jira tuni tasa miidiyaatti baate malee dubartiin akka kanaatti miidhamti baay'eetu jira quba qabne waan quba hin qabne seenaa ni jira Suudi Arabiyaa keessa ammas daran baay'eetu jira waan hin jirre hin seenaa beeyna dhagaati jirra dubbachuu qaanfanne malee dhumarratti shamarraniif immoo gorsoko shamarraniif warri tasatti dogongortanii biyyarraa gara taaribaatiin dhuftan homaayyuu miti rabbi isin gargaaru warri mana keessa jirtan dallaalan yeroo attaallalamtan of eega dursitanii osoo rakkinatti seeniin sammuu keessan amansiisa dirqamni hin jiru maal biyya ormaa keessatti magaalaa guddaa keessatti itti yoo iyyite huusiste ichi baasiifta kun ana oromoodhaa kun maalidha jettee biran tarin morma isaa qabsiisi hattuun akkanaa kun obboleettii teeta biraatti tara waan ta'eef morma isaa huusisiis hin jedhamne si gaafatu hin jiru kanaaf sirriitti of eeggannoo akka gootan kabajaan isin gaafadha gurbaa suudii kanallee tarkaanfii barbaachisummoo akka irratti fudhattan abdii qabna mucattillee gargaara hin gargaarra hundi keenyayyuu
rabbi si bira haa jiraatu jenna ka maal goona badiin takka bade ni gargaarraa kana waan ta'eef hundi keessanuu akkasitti gargaara isiniin jedha yoo danda'ame miidiyaa irratti lakkoofsisii maxxansine yoo namni waa gargaaru achi baname har'aaf turtiin koo kana fakkaataa isinittiin baay'isu Already Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa faariyaa makamtan subscribe gochuun irraanfatinaa hiriyoonni koommootu like share yaada keessan commentis gochuun irraanfatinaa fayyaa naataa guyyaa gaarii